ፋኖ ያሳዘነኝ ለምንድነው በጣም ብዙ ተጎድተዋል ብዙ ነገር ሆኗል ያው እናውቃለን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ያሸነፈችው ዛሬ ምስኪኑ ህዝብን ያሸነፈው መከራ የሚደርስበት ህዝብን ያሸነፈው እያንዳንዱ ስምምነት ፌክም ሆነ አማራ ተወከለ ኦሮሞ ተወከለ ትግሬ ተወከለ አይደለም የተቀበሉት የነሱን የሚፈልጉትን ነገር አስጠብቋል ብዬ ስለማምን ብቻ ነው እነሱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይከበር ባዮች ናቸው ከመጀመሪያም ጀምሮ ወደ ኋላ መሄድ የለብንም አሁን የትግራይ ህዝብ ድርድሩን ይቀበላል አው ምክንያቱም መሪዎቻችን እስከሆኑ ድረስ የወከልናቸው እነሱ እስከሆኑ ድረስ የትግራይን ህዝብ ጥቅም ባስጠበቀ መንገድ እንጂ የትግራይን ጥቅም ባወረደ መንገድ እንደማይደራደሩና ምናለን አሸማር ከፉን ሆርዶፍቶን አብዱ ሞባይል አብጃጅ ተምዲ ከሰኑ በገጅራተን በገረ ዴቪድ አንገራ ቻናል ከያ ዱፍተን ኤጋ ወሊ ገልቴ ሎራ አቡዳ ሙቱማ ፌደራላት ቲፒኤልኤፍ እንግዱት ማላታ ሄ ነመዩ ዋን ገረገራ ኢኒ ቶኮ ሸኪ ኢኒ ቶኮ ሶዳ ኢኒ ቶኮ አሞ ካምቦዩ ሌንጅራ ካንገመደ ሌንጅራ ካና ኬሰቲ ማልቱ ተሃማ ጅራ ካንጀሩ ገገባብሴ ያደ ኡመታ በከ ገረገራ ሶሻል ሚዲያ ገረገራ ያራቹላ ወሊ ፉናነዴ ሀገ ደቂቃ ሸኒ ተከቹላ ከሳቡ ሙሬ አከመታ ዱሬት ተቹላ akasuma waan qondaalonni bilsiginaadha jechaa jiran akasuma waanti warri garaa kara wayyaanedha jechaa jiran haga tokko xiqqeesse gurra isin buusaa jechuudha haga dhumaatitti na waliin tura jalqaba irratti kan obbo Taayyee kana isin dhageessee mee gara viidiyoo yaada uummataa kanatti tarkaanfannaa waa'ee lola kanaa keessatti gorsa irraa fudhachuu qofaa miti boru maal ta'a iftaan maal ta'a akkas ta'a kana taamaam yaada garagaraa kanatti deemina وانا رايرا دابنيتي دبنا فول مدرا في اللي وروني حتى كومنتي نما جلا ديميتي يادا غرغراتي نما عربساتو وري كلي سغرتي يو لكي ارارا مالي هنجي فنور هنجرو يو جدم جونتا صغاي دا مارو دا مالي نما جچاتو ورغيتاچو نما جچاتو كنرا وا بردا اوسو بيك نو في اوسو هم بيكين لولا حما كيس جيرا ايتوبيان بلا مودتيف غتي نما في ميشالي غودا كفلتيتي وليتي بو انسي غمالا ماني امتا ايتوبيا نياتي جيرا لا لا أما سيرت إسيني فاقلون جمال ماني أمتا إثيوبيا نياتي جرا تكا واني كون جرا ميجرا يو سوشال ميديا كان راتي نملي توكو بيسيون ديغمتي بيسيون نياتمتي قبيني نماس أكستاي مو جرا مو جون تان أكستاي مارون أكستاي هنجي فتاة بلسة كان راتشو كان ديما ماتوري كونو أرى yeroo harki wal cabbaxamettidha kun ministeera nageenya irra kan barraa'edha Taayyee Danda'a irraa jechuudha nyaatee jira kan ajjeese kan du'es ilma Itoophiyaati hayyeme akkam taata kaleessa chaw juuntaa jedhamaati ture kan ajjeeses kan du'es ilma Itoophiyaati jechuun jechaadha kun sirrii miti jechaan jiru beeki kuni waan sirriiti waan amma Taayyeen jedhe kuni dubbii dhugaati kun kanuma kan jedhamaa turre jechuudha kan Johaar jechaa turelleen kanuma hatta artistii keessallee fakkeenyaaf kan didee nageenya malee jedhe karam namoonni hedduu sheer godhaa jiran gishtaagina jechuudha gurbaan sun silaa badhaafamuu qaba har'antana dhugaa dubbachuu fi har'antana silaa badhaafamuu qaba ture gishtaagina sun jechuudha meekaan hayyoota gurguddaa warra akka Johaaritti as deebinaayyuu gurbaan sun silaa har'a badhaasatu malee jechuudha kan bosonatti galaa jedhe kan jiraachuu dadhabeetiin bosonatti galaa jedhe sababa nagaya jedhe qofaaf sababa nagaya jedhe sababa marga matarratti qabadhaa deema manguddoon jedhe qofaaf bakka jiraatu dhabee jireenyi itti hadhaahee gabbahee boohee dhiifama naa godhaa waan nagaya jedheef jedhee kan dhiifama gaafatu silaarra badhaafamuu qaba ture jechuu silaarra kan ajjeeses kan du'es ilma Itoophiyaati sammuu tasgabbaa'ee yoo yaadan baay'ee nama dhukkubsaa kan jiru malee kan du'e hin oolchinu kuno har'a kan du'eef sheenawamaa jira jechuudha kan du'e hin oolchinu kan baderra kan hafetu caala gara sammuu keenyaatti haa deebinu murannoodhaan waliigaltee haa kabajnu ajjeechaan gahaa nageenya akka biyyaattis ta'ee akka ummataatis nuuf gaariidha kan darbe seenaaf dhiisnee kan boriif haa hojjannu nageenya Itoophiyaadhaaf jira kan dabre seenaa haa goonuudhaan laal wanni as keessatti dabre yaa jara keenya bar gara miiliyoonaa jedhama baraka hayyoonni garagaraa jedhamanitti gara lameenii wanni dabre kun gara nama miiliyoonaa jedhama baay'ee tokko nama gaddisiisa ilmoo miskiinaa quraan taate as keessatti bobeetti warroonni ammoo waa'een Tigraay nu laallatu Oromiyaan akkas warri jettanis Tigraayitti illee kan quraan tahee boba'aa jiru parsantiin guddaan ilmaan miskiinaa Oromoodha akkuma sabaatti yoo kadeemullee taate jechuudha ilmaan Oromoodha miskiina ilmaan haadha hiyyeessaa karaa gubbaa guuramanii achitti geeffamaa jiran ta'uu bara qabeenya kanatti boba'aa jiru kan Shimalis kan Abiy yookiin ammoo kan Geetaachoo Raddaa kan siyaasisinitti hin fakkaatin qabeenya ummataati kan sila aspaaltiin ijaaramu kan sila haakimaan ijaaramu kan sila har'antana ayyoon Oromoodha tarrakkate tambeeroo isa hongeedhaan miidhamteetiin ilmoon jalaa du'aa jirtu tunii fi geeffamuudha malee ture jechuudha walumaa galatti wanni biyya sanii kan anaafisille hin ilaalanne jiru nageenyi kun yoo akkuma jedhamu kanatti gartee lafa kan qabatu taate waan gammachuu hunda keenyaati yoo shayxaana taate malee
isa kana cina dhaabbanne akkuma Jawhar kaleessan isa kana deeggarree isa kanaa fi deeggarsa keenya agarsiifnee isa kanaaf gammannee Oromiyaan hojjenneetiin kan hafe irratti illee dhiibbaa godhuudha. Dhugaadha waraanni achi fakkeenyaaf yookiin ammoo achi keessaa bahamee Tigraay keessaa bahamee yookiin ammoo Oromiyaa irratti yookaan bobba'amu ta'ee san balaaleffatuudha. Garuu isa argame kanaaf itti gammaduudha. Isa kanaafi namni hin gammanne jiru. Wanni amma taayyeen jedhu kun dubbii dhugaatii jechuudha. Mee fuuluma duraafuu irraa baradha. Shanee juuntaa maaliidha waan jedhamu. Keessattuu ijoolleen lakkoofsa waa tokko keessa hin jirre jechuudha. Jechuun yeroo kana isin hin jedhu warri aangoo irra hin jirre warri biraa aangoodhaaf illee siyaasaafis biddeenaafis sanii ilmaan guddifata. Hojjetaa mootummaa ta'ee kaabinee ta'ee saniif waan kana keessatti duraan beenzila raphaa turuu danda'a. Ati waa tokko keessa hin jirre. Kan biyya namaa kana keessa jiraatte yookiin ammoo hammaala kee dalagattee jiraattu akkamiin kaleessa maal jecha akka turte akkamiin waan kan akka laalaa turte uf laali fuula duraafuu uf qusadhu. Juuntaadha, shaneedha, maarroodha, ebalu mo'ataadha, ebalu hinjifataadha, ebalu caccabsaadha waan jedhu keessatti uf ilaala. Kana qofaa miti ambeetota garagaraatu ture kaleessa jechuudha. Chaayinaan akkasii, Raashiyaan akkasii, Turkiin akkasii, Dubaay akkasii akkana jedhamaa ture bara warra lola kana keessatti beenzila dhabu. Bara Ameerikaan bara moomaa fiddu akkasii jaalannuu jibbinuu Ameerikaan har'aan tana harka micciirtee sadarkaa kana goote jechuudha. Gamta Afrikaan abbichuu waliin jirtu so'ati jettu gamta Afrikaati akkasii jettu santu miina guddaa taphatee Ameerikaa waliin harka micciiree sadarkaa kanaan gahee jechuudha. Jechuun waan badaa jechuu kiyyaa miti beekii waan gaariidha. Fuula duraafuu nuti saayikiloojii makeenya qabannee akkaatuma nutti fakkaate qofa jala fiine akkuma nutti fakkaate jala burraa'eetiin ibidda raphuu osoo hin taane yeroo hundayyuu nagaya wanni rasaasaan dhufu hin jiru akkuma Jawhar faa hayyoonni keenya jechaa turan san wanni rasaasaan dhufu ka Oromiyaa illee jaalannuu jibbinuu turii daddafii kanuma jechuudha karaan. Wanti guddoon nuti jechuu qabnu akkuma gartee Geetaachoo Raddaa fi Ridwaan eenyutu fakkeenyaaf Geetaachoo fi Ridwaan akkasitti harka wal salaama jedhee eenyutu eegame hin eeyne jechuudha namu yookiin wal hinjifatanii wal daaraa godhaniitiin isaan lachuu badaniitiin kan biraa dhufa akkuma gaafa dargisan kan jedhu yookiin ammoo inni kaan ammoo abjuu ofiitti himee abbichuun balleessaadha balleessee amma jechuun hinjifataadha hinjifatee amma gartee akkas nu godha akkas naa godha inni kaan ammoo wayyaanee hin dandamtu amma hinjifattee akkas naa gooti kanaadha kan eegamaa ture jechuudha. Chaayinaa fi Turkii fi Raashiyaan ati baantu sun iyyuu anumaa fi si waliin akkana jettee ilaalaa turte ajaa'iba ta'ee jirumayyuu abjuu moo dhugaadhaatti akkuma naafati kaleessa galgala akkuma nuti hundinuu yeroo harka wal fuudhan laalaa turre sanitti isaanis akkasumatti ilaalaa turan jechuudha. Kanaafuu fuula duraafillee irraa baradha. Super power addunyaas Ameerikaa ta'ullee asumarraa isiniif Ameerikaa bara amma booda maal tahaa gadi lafarratti gadi bu'ee hojiirra oolaa fi itti fufamaa fi hindiigamaa maaru maaliin shakkiin garagaraa sodaan namu wanni adda addaa jiru ta'ee asuma gahu eenyutu Geetaachoo Raddaa akkasitti kolfee gartee Ridwaaniin akkasitti harka wal salaaman jedhe eenyutu eege. Ridwaan akkasitti kolfaa Geetaachoodha harka wal salaama jedhe eenyutu eege. Hin eeyne jechuudha namu. Anaafisi qofaa miti Turkii fi Chaayinaa fi Raashiyaa fi Kooriyaan abbichuu waliin Kooriyaan dhaabatte abbichuu waliin Raashiyaan dhaabatte abbichuu waliin Turkiin dhaabatte kana baramu warroonni biltsiginnaa deeggaran hundi isaanii kanachaa turan beeytota dabalatanii jechuudha. Baramni Raashiyaa waliin dhaabatte Ameerikaan akkanuma balaaleffanne majatti homaan fiddu osomaa jedhamu jechuudha. Lola gara lubbuun nama miiliyoonaa keessatti badde kana keessatti haa turtuusi haa daddaftuusi kan sadarkaa kanaan gahee Ameerikaa ta'uu kanarraa waa hedduu baranna jedheetiin yaadaan fuula duraafillee lafarratti gadi bu'eetiin eessa gayaa kan jedhu suni gaafii hunda keenyaati san fuula duraaf laallaa jechuudha. Tahee garuu amman tanas wanni kun kan hoogganamu wanni kun ammallee kan faana deemamu internaashinaal koree sadarkaa addunyaatitti Ameerikaa Awurooppaa sadarkaa addunyaatittiin kan hoogganamu ta'uu hubachuu qabnaa jechuudha. Amma immoo yaada uummataa kan sooshaal miidiyaa kanarratti namuu yaada adda addaa inni kan sodaa inni kan ammoo gammachuu inni kan gaddullee jira kan shakkii garagaraatiin laalullee jira kan haala adda addaatiin hubatellee jira kana gaggabaabsee warra afaan Amaaraatiin dubbatudha. Daqiiqa takka jechuudha keessaa daqiiqa takka illee sekoondii soddom jechuudha keessaa. እና ፋኖ ያሳዘነኝ ለምንድን ነው? በጣም ብዙ ተጎድተዋል፣ ብዙ ነገር ሆኗል። ያው እናውቃለን። ለስድብ አይደለም ለእንትን አይደለም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ያሸነፈችው ዛሬ ምስኪኑ ህዝብን ያሸነፈው መከራ የሚደርስበት ህዝብን ያሸነፈው እያንዳንዱ ስምምነት ፌክም ሆነ አማራ ተወከለ፣ ኦሮሞ ተወከለ፣ ትግሬ ተወከለ አይደለም። ጦርነት ከክላሽ የሚወጣውን ጥይት ሰው የሚገለው ነገር ዛሬ ስለቆመ ነገ ሊሞቱ የተዘጋጁ ነፍሶች በመትረፋቸው መጀመሪያ ልንደሰት ይገባል። ነገ ባለው ፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ለመገደል ተተኩሶ ከጥይቱ የሚወጣው ንጹሃን ከዛ ውጪ ሎክዳውን ትግራይ ክልል ኢትዮጵያውያን ሆነው 3 አመት ሙሉ ተዘግቶባቸው መድኃኒት ያላገኙት በስልክ ያልተገናኙት ቤተሰቦች ስልክ ተደዋውለው እኛም እንደልባችን ምንወዳቸው ወንድምና እህቶቻችን ሲደሰቱ እኛም ደግሞ ትግራይ ሄደን
ንግሳችንን አንግሰን በዚህ ላይ ህገ መንግስቱ የሚቀጥል ከሆነ በህገ መንግስቱ የሚዳኙ ከሆነ የአማራን ህዝብ ጥያቄ የጉራጌም የአፋርም የሌሎችም ጥያቄ በርግጥ የኦሮሞና የትግሬ ጥያቄው በህገ መንግስት ይመለስለታል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ የሚቀጥል ከሆነ ግን ብዙ ህገ መንግስቱ እንዲለወጥ የሚፈልገው ስላሉ እነሱንም እንድታስፈልጋለሁ የእውነት ሆኖ የእያንዳንዱ ጥያቄ እንደዚህ በጠረጴዛ ዙሪያ ከተፈታ ከዚህ በላይ ይሄን የማይስማማ ኢትዮጵያዊ ሴጣን ካልሆነ ማንም ይሄንን አይወድም ብዬ አላምንም። ግን በትክክል ከሆነና እንዳልከው የአማራም የሁሉንም በስቴፕ የሚፈታ በጠረጴዛ ከሆነ ይሄን የማይፈልግ ኢትዮጵያዊ ሴጣን የሚነዳው ካልሆነ ከዚህ በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለ ብዬ አላምንም። ቴንኪው ሐሳብን በጣም ወደነዋል። እርቁ ምን አይነት እርቅ ነው የተደረገው? ይሄ ሁሉ ወጣት አልቆ ለዚህ ነው የተዋጋው። እኔ የትግራይ ህዝብ ለጦርነት የተነሳው ዓላማው ምን ነበር? እንደ ህዝብ ተነስቶ ሲዋጋ የነበረው ምን ለማሳካት ነበር? እሱን አሳክቷል። 5 ነገር ህወሓት ያረጋል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? ትጥቁን ይፈታል፣ ለአንድ ወር ከስልጣን ይወገድና ጊዜያዊ የሚያስተዳድረው ይቀበላል። ተመልሶ ገብተው ያን የሚያደርጉ ከሆነ በዛው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ ይሄን እርቅ የሚቀበሉ ከሆነ ህወሓቶች አይገቡም ወደ ኢትዮጵያ፣ በዛው ነው የሚሄዱት እኮ። ታረቀን እኮ አሉ እኮ እዛ ቁጭ ብለው እንግዲህ የትግራይ ይወክሉናል ብለው እንደምታየው ሙሉ ለሙሉ በሚባል እኛ አናምንም። እኔ አሁንም የትግራይ ጁንታ ትግሬ ነው የሚለውን አናምንም። ቢኮዝ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ በራሽን የሚተዳደሩ ምስኪን ህዝብ amma booda juuntaa maal waan jedhamu illee jiru beeki sa'a 24 booda lolliin dhaabbata jedhameeti jira gaafa lolli dhaabbate booda tarii Geetachoo fi Dabratsiyoon paarlaamaa keessatti deebi'u tahaa juuntaa jechuun hin jiru garuu warri kun ammoo osoo sa'a 24 hin guutiin kan isaan haasawanii yaaduma isaanii keessaa fudhatanii fi qaldimaafin isin ይሄን አይዲዮሎጂ ደግፋል ብዬ አላምንም። አብይ አህመድ የጠየቀው ስልጣኔን አትንኩ ስልጣኔን ተቀበሉ ነው። ሌላ የጠየቀው ነገር የለም። ትጥቅ ፍቱ ነው። እሱ ስልጣኔን አክብሩ ነው። የቲፒኤልኤፍ ያደርገዋል ወይ? የትግራይ ህዝብ ሲቀበለዋል ወይ? የኢትዮጵያ መንግስት የጠየቀውን እዚህ ጋር ከደረሱ በኋላ ኢንተርናሽናል የሚከታተሉን ከአሜሪካም ያኒ ነማ ከና ብልቻታ ከና ደገፈዳሚ አማ አኒስ ያዳ ከና ናፍጣ ያን ኩን ኢንተርናሽናል አካላት የሚከታተሉት ነገር ነው። ይሄ ነገር ሁሉም የተስማማበት ጉዳይ ስለሆነ ይቀበሉታል ብዬ አምናለሁ። ግን ደግሞ የተቀበሉት የነሱን የሚፈልጉትን ነገር አስጠብቋል ብዬ ስለማምን ብቻ ነው። እነሱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይከበር ባዮች ናቸው። ከመጀመሪያም ጀምሮ ወደ ኋላ መሄድ የለብንም። አሁን ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ክልል ሰጥ amma lala fakkeenyaaf amma yaanni gurbaa kana amma namoonni hedduun fakkeenyaaf TPLF ni hiikkatti TPLF fakkeenyaaf amanteeti yookiin akka mootummaan federaalaa gartee Tigraay san guutuu taqoxaxaree mootummaan haareen achi keessatti kan yeroodhaa dhaabbatee warri TPLF ammoo uummatatti makamee Geetachoo fi Dabratsiyoon uummatatti makamee jechuudha. Uummanni mootummaa biraati kan dhaabbatu mootummaa haaree biltsiginnaa waliin hojjetu jechuudha. Hiikkachuu inni jedhamu kuni namni hedduun fakkeenyaaf waan qawwee guuranii yookiin ammoo abiyyi geessan waan akkas akkanarratti hiikkachuun amma akka hayyoonni jedhanitti illee jechuudha. Dhiifama na offolchaa akka hayyoonnis jedhanitti meeshaa sadarkaa naannootitti hidhamuu hin qabne dhugaadha. Fakkeenyaaf amma TDF Tigraay Defense Force makalaakaa Tigraay jechuun humna Tigraay ka makalaakaa jedhamu kana kun hin jiraatu. TDF waan jedhamu hin jiraatu. Sidaalle kun dhugaadha sirrii miti. Waraanni lama biyya takka keessa hin jiruun dhugaadha. Garuu poolisiitu jira, liyyuu haylitu jira, akkuma Oromiyaan qabdu, akkuma Amaarri qabdu jechuudha. Kun ni jiraata. Yoo hunda keessa diigame malee, yoo Amaara keessa diigame malee, yoo Tigraay keessa diigame malee jechuudha. Ammas akkasuma meeshaan haa hiikamu jedhame waan akka taankii, waan akka madfiidhaa maqaa meeshaan beenu kana loltutu beeka. Meeshaalee gurguddaa kanneen jechuudha kan agartee akkasitti akka makalaakaatti fuula duratti oofan. Isa kana ammoo namni lakkaahee yookiin ammoo bitee itti kenna hin jiru. Yoo isaan taankii 10 qabnanii itti kennan 10 sadiidha. Yoo isaan madfii 5 qabnanii 5 kana kan lakkoofsisan taate 5 kanaa jechuudha. Humni isaan hidhachiisanii jiran kuni yoo fakkeenyaaf sadarkaa poolisiiti yookiin warra beekutu beeka. Sadarkaa gartee poolisiitiif yookiin ammoo liyyuu hayliitii oli sadarkaa milishaatti oli bakka jedhametti ni hiikama. Kunis ammoo yookiin gara federaalaatitti makamuu
haala akkanaa kana keessatti sadarkaa koree intarnaashinaala addunyaatti walii galamee yookiin ammoo walirratti feekii dalaguu akka gartee gaafa dura amma dura waboo galchina jedhame san irratti akka waboo irratti hojjetame san osoo hin ta'in sadarkaa addunyaatti mallattoodhaan jechuudha kan tahamu as keessatti an osoo fakkeenyaaf nageenyi bu'uun uummata nagayaatii fi mootummaa federaalaatiifis warra Tigraayiifis nam biyyi san hundaafiyyuu waan gaariidha waan bareedaadha ta'ee keessatti eenyuuf irra faayidaa qaba yoo jedhame amma namni hedduun hiikatuu fi yookiin ammoo warra akkasii hiikatuu fi waan jedhamu kana qofarra dhaabbatee warra yaadu kana osoo hin ta'in irra guddaa wanni kun akka nama wallaalaa tokkootitti akkanatti fakkaatutti akka hayyoota garaagaraa irraallee dhagahaa jirutti akkanatti fakkaatutti warra irra fayyada. Maaliif jennaan seera biyyattii kan federaalaatiin wanni kun kan godhamudha. Wannummaan TPLF ittiin qabsaawaa turte jalqabarra wanni TPLF ittiin qabsaawaa turte maalin heegi mangistii kabbariidha. Warri kaabaa kaan warri gartee faallaa isaanii fakkeenyaaf warri Amaaraatii fi warri ammoo Itoophiyaawwan Oromoolee dabalatee Abiyyillee yeroo garaatti paarlaamaa irratti jechaa ture. Seera shiftaan tolche kan waggaa 27 Itoophiyaa diigee Itoophiyaan bakka duritti deebi'uu qabdiidha. Irra guddaa wannummaan itti fakkeenyaaf hatta Oromoolee dabalatee wanni itti Abiyyiin itti shakkiidhaan gargar bahuudhaa fi wantoonni garaagaraa kan fide maaliin isa kanaa jechuudha. Seera isa durii Itoophiyaa gudditti duriitti deebina. Seera federaalaa kan maqaafillee taatu Oromoon fakkeenyaaf durallee dimokiraasiin dhugaa sun seerummaan katabame gartee kan federaala jedhamu sun ofiin of bulchuu kan jedhamu sun hojiirra ooluu qaba kan jedhu Oromoon sunummaanuu dhabamee federaalizimii wanni jedhamu dhabameetiin seera duriitiin deebi'uu qaban. Amman tana fakkeenyaaf wanni kaleessa irratti walii galan namni hedduun TPLF hiikkateetiin harka kee yookiin ammoo mootummaan federaalaa qoftiin akka makkalaakaa qabaatu kan jedhudha. Hiikkatuun inni jedhamu TDF kan jedhamu hin jiraatu garuu liyyuu hailii fi poolisii inni jiraata ammallee seerummaan kunuu kan ittiin fufamu yookiin ammoo kan seerri kun ittiin hiikamu mootummaa seera yaaditi. Federalizimii isa jedhamu sanidha. Duuba amma as keessatti mee ilaala qabsummaa waan kana yoo xiqqaate parsantii 50 keessattuu karaa warra kaabaa warra soddoota kanaan jechuudha seerri kun diigamuu qaba. Seera kana diigamuudhaaf wayyaanee balleessinee warra isaan fakkaatullee balleessinee amman tanan jedhamu garuu akkas balleessinee seerri kun diigamee seerri keeyyata 39 maali jedhu kan biyyattii ciccire kan biyyattii amantiin adda qoqqoode kan biyyattii kutaadha adda qoqqoode Oromiyaa jedhee lafa Oromoodhaa kenne Tigraay jedhee lafa Tigreedhaa kenne kan akkana kun nurraa baduu qaba kan jedhudha qabsoon kun as keessatti duuba amma eenyutu an akkanatti hogguu laalu kaleessa kan jedhame kana dubbisaa isinis sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kan katabame jechuudha osoo hinjifannoon ka Itoophiyaa hundaati Itoophiyaatu ashannafe akkuma gurraarree buu jedhe san jechuudha Itoophiyaa guututu ashannafe tahee garuu osoo dhuunfaadhaan kan namaa kennamu taate waan isaan irra fayyadu natti fakkaata qabsoon isaaniitu irra guddaa higgi mangistii tuqamuu hin qabudha irra guddaa waan isaan irratti qabsaan higgi mangistii isaanii waan ofii tolchan kanaa jechuudha kanaafuu kana sadarkaa addunyaatitti yoo waliigalti irra gahame sadarkaa amma Ameerikaan jidduu jirtu atillee kanan tuqin kun akkanatti haa deemamu jechuudha yoo sirna kana ahadaawii fi federalizimii waan jedhamutu jiraame addunyaa kanarra Ameerikaallee waan feetuusee jechuudha waan kana hajama isiitiifu Ameerikaanis harka keessaa qabdiin siyaa walumaa galatti kanaadha jechuudha waan irratti walii galame hiikkatu waan jedhamu san qofan laalina hidha uummanni Tigraay yoo rakkinni wahii jiraate yoo wanni isaan miidhu jiraate sammuun isaanii akkuma leenji'an kanatti jira tokkoffaa beela ni bayan bara akkuma isa yoo lolatti kan deebi'an taate iyyuu jidduu kanatti hundinuu yoo haaratti ijaaramu iyyuu ka ta'u taate haga tokko biyyattiin ni ijaaramti jechuudha kanaafuu kuni waan guddaa nama hundaafuu injifannoo guddaadha jedheeti yaadaan wanti nuti godhuu qabnu takkattiin Oromiyaallee itti dabalamuu qabdi Oromiyaa keessatti illee kuni tahamuu qaba kan biraa isu siyaas maal godhu deemaadha ka Sudaan nama hedduu mee ka siyaasatti as deebina mee haa fixatanii jarri kun mee dhageeffadhaa ለአማራ ክልል ሰጥቷል ለትግራይ ክልል ሰጥቷል ለኦሮሞ ክልል ሰጥቷል በዛ ክልል መሰረት እኛ ማንነታችን ተከብሮ እንዲኖር እንፈልጋለን ባዮች ናቸው ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ቅድም እንደነካከነው ከዚህ ከክልሉ ውስጥ ወልቃይት ጠገዴና ሌሎችንም ጨምሮ የኛ ነው የሚል አካል ወጥቷል ድሮም የኛ ነው የሚል amma walqaayit sagade maal wanti jedhamu kun akkuma gurbaan kun kaase walqaayit sagade amma lola kana keessatti tokko taphni guddaan isa kana kan seerri gartee biyya sanii kan keeyyan 39 maali jedhamu kun irraa qayyaramee Itoophiyaa duriitti nuuf deebi'aa kan jedhudha abjuun jira kan lammata ammoo lafa walqaayit sagade jedhu kana lafti walqaayit sagade jedhu kun seera gartee kashlabbee waggaa 30 tti dhiifama ka jiratu waan jechi jira siniimaa jira waggaa 30 walqaayit gartee kan Tigraay lafa Tigraay kan jedhu kan godhe malee lafti kun kenna kan jedhudha wanni kun hundi seera federaalaatiin haa godhamu kan jedhu irratti yeroo walii mallattaa'e fakkeenyaaf jaraanis TDF waan jedhamu haa diigamu kan jedhu
dhiibanii jechuudha jara jiddu kana gaffidanii warra mootummaa federaalaa dhiibanii higgi mangistii kana hin tuuxuu higgi mangistii kanaan seerri kunis araarri kunillee kan bu'amu jedhanii mallatteessaniiti jiddu kana gaffidan jechuudha. Ameerikaan duuba humna qabdu Ameerikaan humna qabdu China caal Ameerikaan humna qabdu Turkiin caal Turkiin diroonii shansii kennite bara manam tokko agarre dirooniin akkas godhan diroonii maalii goote Turkiin akkas goote Chinaan akkas goote akkas jedhamaa tureemi Turkii fi Chinaan diroonii shantamsii kennuurra diroonii shantamii san dhabdee Ameerikaan afaan qullaa yoo si deeggarteera siif faayidaa qabaachuudha. Kanaafuu Ameerikaan akkasiin harka micceetti harka ofiitti uf galchitee jechuudha. Kanaafuu kuni waan guddaadha kuni gammachuu nama hundaati yoo shayxaara taate malee yoo wanni kun akkanumatti lafa qabatee itti haafufamu Oromiyaan hoo yoom ta'ama ayyoon Oromoo hoo yoom boqatti akkuma Geetaachoo wajjin kalee akka abjuutitti Chaayinaanis Turkiinis Raashiyaanis Kooriyaanis nutilleen akkasitti kalee tasan nutti mul'ate san harki micciiramee ammasi jaalmarroo wajjinis akkasitti harki wal fuudhamuu qaba. Oromiyaa keessatti illee nageenyi bu'uu qaba. TPLF wajji akkuma walii galame kana waba wajjis walii galamuu qaba. Kan jedhu irratti nuti haga dandeenye yaanni keenya garasitti deebi'u keessattuu nuti Oromoo garasitti tarkaanfachuu Oromoo qofaa miti hatta abaarri illee yoo sammuu qulqulluu qabaate garasitti tarkaanfachuu qabu. Lola kana keessatti wanni jarri hin ta'amin jiru akkuma gurbaan reefu sun jalqaba irra kaasee jechuudha. Wanni isaan hin jedhin wanni isaan hin ta'in wanni isaan hin kakatin wanni isaan hin ta'in hin jiru garuu deemamee asitti galee jechuudha. Higgi mangistiidhaan seera keessan fudhadhate osoo seera kashalabbeedhaa maaroodhaa maaliidhaa wanni hin jedhamin hin jiru osoo kun hundi jedhamu har'aan tana higgi mangistiidhaan seera keessan fudhadhaa kan jedhutti marii torbaan takkaatiin akkasitti dirqiidhaan kuni godhamee jechuudha. Kanaafuu kanarraa waa hubannee nuti ammoo Oromoon qaroomachuu qabna. Akka namni lolaan wal balleessuu hin dandeenye kanumarraa hubachuu qabna. Kan kaleessa wayyaanetu mooha jedhee eegaa tures kan kaleessa federaalatu mooha jedheetiin eegaa tures kanarraa waa hubatuu qabna jedheetii yaada. Kuni barumsa namaa kenna. Araarri bu'uu qofaa miti waa irraa baranna. Kan Oromiyaatillee jenneetiin kanarratti jechuudha kan nuti xiyyeeffatu qabna. ካልመጥቷልና ዝርዝር ሁኔታውን ለነሱ ተዋለው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት እውቅና የሰጠውን ክፍል እውቅና የሰጠውን አካባቢ ትግራይ አድርጎ ያወቀውን አካባቢ ትግራይ የራሱ አድርጎ እስከተቀበለ ድረስ ሌላ አጀንዳ ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ ዋናው አጀንዳ እዛ ሕገ መንግስቱ ውስጥ የተጠቀለለ ነው። በዛ ዊን አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄንን ስምምነት 100% ተቀብሏል የሚል እምነት አለኝ። እርቁ እንትን ማንኛ ህዝብን ይወከል አይደለም አማራን ይወከል አይደለም ሌሎችን ይወከል አይደለም የተደረገው ሬድዋን ሁሴን የፎርሙላ የቲፒኤልኤፍ ቃል አቀባይ ነበር በኢህአዴግ ዘመን ናቸው ኢህአዴግ የቲፒኤልኤፍ አሁን ደግሞ ጌታቸው ረዳ ነው ሁለት ቲፒኤልኤፍ ነው ሲነጋገሩ ያየ ነው ዞሮ በኢህአዴግ ግን እንዳልከው ጦርነቱ ማቆሙ ለአንድ ሰዓት ጥሩ ነው ግን የተጻፈውን ደግሞ አንብባ የተጻፈውን እንኳን አንብበህ ይሄ ነገር መሬት ላይ መውረድ ይችላል ወይ ዱ ዩ ቲንክ አማራ ልዩ ኃይል ትጥቁን ሳይፈታ ኦሮሞ ልዩ ኃይል ትጥቁን ሳይፈታ ዱ ዩ ቲንክ ትግራይ ትጥቁን ይፈታ? የወያኔ ደጋፊ ነኝ ደጋፊም ሳልሆን እኔም ራሴ ወያኔ ነኝና ሲጀመር ዮዳብ እኛ መሪዎቻችንን የትግራይ ህዝብ ወክሏቸው የሄዱ መሪዎቻችን ናቸው ደቡብ አፍሪካ ላይ ውይይቱ ላይ የነበሩት ህዝቡ የወከላቸው ናቸው እኛ መርጠናቸው የወከልናቸው ህዝቡ መርጧቸው የወከላቸው ናቸው። ስለዚህ እነሱ በተደራደሩት ልክ የትግራይ ህዝብ ድርድሩን ይቀበላል። አዎ ምክንያቱም መሪዎቻችን እስከሆኑ ድረስ የወከልናቸው እነሱን እስከሆኑ ድረስ የትግራይን ህዝብ ጥቅም ባስጠበቀ መንገድ እንጂ የትግራይን ጥቅም ባወረደ መንገድ እንደማይደራደሩ እናምናለን። አሁንም ቢሆን ከዚህ በፊትም የትግራይ ህዝብ ሲል የነበረው ዮዳብም ሮሚም ሁላችሁም ታውቃላችሁ ህገ መንግስቱ ይከበር ነበር ሁሉ ጊዜ ትግላችን። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱን ባስጠበቀ መንገድ የሚደረገው የትኛውንም ድርድር የትግራይ ህዝብ ይቀበል ህገ መንግስቱን ባስጠበቀ መንገድ ትጥቅ ለምትሉት ነገር ትጥቅ የሚፈታ ትግራዋይ የለም። በመጀመሪያ ደረጃ ምናልባት ብረት መሳሪያው ሊያስረክቡ አሁን ቲዲኤፍ ወይ ደግሞ የትግራይ ልዩ ኃይል ለትግራይ መከላከያ ተብሎ እንትን የተባለው መሳሪያውን ብረቱን ሊሰጥ ይችላል። ጭንቅላቱ ህዝቡ የታጠቀ እስከሆነ ድረስ ችግር የለም። ግን አሁን ይሁዳ አንድ ልትይዘልኝ የምፈልገው ነገር የትግራይ ልዩ ኃይል የትግራይ ሚሊሻ ይኖራል። የትግራይ መከላከያ የሚለው ስሙ ይቀየራል። ሲቀጥል ደግሞ ልክ እንደ አማራ ክልል እንደ ኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ይኖራታል ሚሊሻ ይኖራታል። ያ ነው እንጂ ትጥቅ ሰጥቶ ፖሊስ ይኖራል እንደ በፊቱ ይሆናል። ህገ መንግስቱን ባስጠበቀ መንገድ ሲባል ይወዳ ህገ መንግስቱ ሲከበር አንቀጽ 39 መኖሩን እንዳትረሳ። አኩማ ዳገ ሂሰን ከናዳ
walumaa galatti fakkeenyaaf hiikkachuu wanti jedhamu kuni namoota hedduudhaaf hin galle namni hedduun fakkeenyaaf TDF hiikkattee bakka biyyi harka kennetti akkasii miti dubbichi akkuma naannoo Amaara fakkeenyaaf bar naannoon Amaara illee homaa akka Tigraay jiran jiru yeroo amman tanaa jechuudha tarii yoo taankii qabaachuu dhabe malee meeshaa gurguddaa meeshaa adda addaa akkuma gartee warra Tigraayitti hidhateeti jira akkasuma akkuma 400 kuma 500 hidhateeti jira waanuma naannoon Amaaraa ta'u naannoon Tigraay ta'a kophatti waan miidhamuuti wanni kun intarnaashinaaliin hoogganame sadarkaa addunyaatti hoogganameeti kan tahamu waliigalteen araaraa kun jechuudha akkasuma ammas sadarkaa addunyaatti ajjabameeti malee waanuma gartee akka durii isaan paarlaamaan ol yaamame acabacabame xuuxnakkaashiidha maarroodha akkasiyyoo maaliyyoo waan jedhamu sanii miti beeka sadarkaa addunyaatti hoogganameeti jechuudha kanaafuu uummanni Tigraay kan filatu ofii isaatii filata Addis Ababa irraa qabanii fi dhufanii makiinaadhaan yookiin gadi erganii Shimallisii akka Oromiyaa jiru kana fuudhanii Tigraay hin geessanii fi ofiidha filatachuudha mootummaa kan isa bulchuu jechuudha mootummaa yeroodha kan dhaabbatu lachitti uummanni Tigraay ofii filatachuudha gaafa bakka filannoodha gahellee kanaafuu as keessatti ani nama hundaafuu waan fahinjifannoo waan qabudha mootummaa federaalaatiifis warra Tigraayiifis akka biyya saniititti jechuudha wanti kun gara hojiititti jijjiirama fakkeenyaaf keessattuu amma hedduu shakkiin namoota hedduu siyaasa waan keessa jiruuf kun siyaasiidhaa fi maaliif namichi sun akka shayxaanaa fi siyaasii fi kuni gadda guddaadha amma fakkeenyaaf kaleessa waa 12 yeroo lakkaanis waa'een siyaasiin dubbatamne siyaasas keessa hin jiru jechuudha waa'ee waliigaltee kanatti waa 12 kalee lakkaa'amsan keessa siyaasiin jiru jechuudha as keessa garuu Ameerikaan haga dhiheenya kana wanni kun taa'amaa jiru yeroo ibsa kennitu kaayoon kenna inni duraadha waraanni Eertiraadha Tigraay keessaa bahuudha Itoophiyaa keessaa bahuudha kan jedhuudha kaleessa haa dubbatamu dhabu malee jechuudha kanaafuu sodaan namoota hundaatu waan boru iftaan akkasumatti isteeppiidhaan itti deemamaa dhufnu yoom eenyutu eege Ridwaan Huseenii fi Geetaachoon akkanatti harka wal fuudhan addunyaan guutuun hin eeyne jechuudha kana waan namni tokkollee hin eegin kaleessa akka tasaa sarpiraayis taane jechuudha kaleessa sarpiraayisima tasa biraankiin ammoo dhugaadha kan jedhu namayyuu ija baratee ilaalaa ture anaa fi si qofaa miti beekee Chaayinaa fi Turkii fi Kooriyaan inni ati diroonii kennitee fi Chaayinaan amma akkas gooti Kooriyaan amma akkas gooti abbichuun Kooriyaa qaba abbichuun Chaayinaa qaba Raashiyaa qaba teettu suni isaan illee nu booniin akkasitti ilaalaa turan jechuudha kaleessa kanaafuu fuuluma duraafillee jechuudha kan Oromiyaa keessallee haa ta'u kan barbaade hattaa kunillee yoo fedhe nutti yarbin deebisini garuu yoo deebi'e irratti kan deebi'amullee taate fuula duraaf wanni akkanaa ta'uu waan danda'uuf waa irraa baratuu qabnaadha ani garuu tiyyaa waan guddoota kan irraa baradhe jechuudha kanaafuu waa'ee lola kanaa irratti amman tanallee beenzila rabina isinis hin ajaa'ibin walumaan itti dhufnee agarrachuudha kan fuula duraattis garuu wanni takkatti nuti godhuu qabnu akkuma Geetaachoo wajjin harka wal fuudhan kana Dabra Tsiyoonii wajjin akkuma harka wal fuudhuu deeman kanatti akkuma gartee Ridwaan Huseenii fi Geetaachoo walii kooflan kana Jaalmarroo fi Ridwaan Huseenis Abiyyii fi Jaalmarroonis loltuun Oromoodhaatii fi warri federaalaatis walii koofluu qaban harka wal fuudhuu qaban kanaadha kan jechuu qabnu akkuma Aayyoon Tigraay haa boqattu gargaarsi haadha qabuuf jedhame kana Aayyoo Oromootiif illee gargaarsi haadha qabu buqqa'iinsi bakka hundaayyuu haa dhaabbatu akkuma Johaar jedhe miila diriirfatee naannoo biyya sanii hunda haa ga'u akkuma Johaar kana jedhe san kanaadha kan jedhamu qabu jechuudha naannoo hunda isaatu haa ga'u Tigraay qofaa miti kan beelaa jiru Tigraay qofaa miti kan buqqa'aa jiru Tigraay qofaa miti kan ajjeefamaa jiru Oromiyaa keessatti illee akkasumatti taamaa jira dirooniin kan roobaa jiru Tigraay qofaa miti Oromiyaa keessatti illee roobaati jira jechuudha ijoolleen ammoo akkamatti osoo waan hubanne durii juuntaa Geetaachoo maal namaan jettan komantii jala fiidanii kanarraa waa baradha kun ministeerri nageenyaadha taa'ee danda'a kan wal ajjeesaa jiru obboleeyyan lameen Itoophiyaadha gara lachiyyuu irra haa barannu kana seenaa goonee fuula duraaf ammoo Itoophiyaan gara guddinaatti haa tarkaanfattu jedheeti jira. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.